Dhugaan shamarran biyya Arabaa hanga yoomitti dhokata? Yoom dhugaan keenya baati? Mucayyoon kun biyya Suudii Arabiyaa keessa kan isheen jiraattu guyyaa gaafa kamisaati dallaalaatiin mana kontiraataatii otoo balleeffamaa jirtu duutee jedhanii suura isheetii maxxansan. Dallaalaan balleessaa jirtu suni. Elekinoo mucaan duutee jirti. Makiinaatu ittiin galagalee jette. Mee makiinaa kana ilaalaa Oromoo. Makiinaa kana bira poolisiin hin jiru. Ambulaansiin hin jiru. Baladiyaa kakosii haruutu bukkee sana jira jechuudha. Namni hin jiru safara sana. Maal jechuudha Oromooti maskootiin makiinaa hin cabne. Makiinaan hin bobaane. Mucayyoon kana keessaati akkamittiin dhiigdii isheetiillee mul'atuutii dhabe. Eeshi mucayyoo kontiraataatii balleessitu sana lukeeshina nuuf ergi bakka mucayyoo reeffii isheetii jiru jennaan. Lokeeshina nu erguu didde maatiitti daawwaltee dallaalaa biraatii birrii qabdi birrii isheen isinii erga akkaawuntii ergaa jettee maatiitti dubbatti. Maali Oromoo keenya maal wal nyaanna maaf wal qalla maaf dhugaa walii oksina dhugaa jirtu yoo himneo mucayyoo tana ufuma ishee harkaan ajjeefte yoo ta'eeti malee mucayyoon tun makiinaa kanaan hin duune. Maaf lokeeshina nu erguu dadhabde mucaan kun kan isheen duute jettee isheen dubbattee jirtu guyyaa kamisaatii jechuudha. Dhugaa shamarran biyya Arabaa harbummaan haa dubbatu malee ilmi namaa dubbatee waan fixu miti jechuudha. Oromoon keenya ofumaa wal ajjeesti, ofumaas wal saamti, ofumaas wal cabsiti, ofumaas dhiigoolis dhoysiti jechuudha. Keessattuu kan biyya namaa keessaa kun ka'a baase keessaayyuu dubartoota irratti jechuudha. Maaliif shamarrootuma Oromoo irra bichaa miidhaan gaya? Maaliif yeroo hundaa yeroo maraa Oromummaan miidhamti shamarran Oromoo? Maaliif dhiiruma Oromootiin miidhamti yeroo baay'ee seegaa biraatiin utuu hin taane, saba biraatiin utuu hin taane, sabuma Oromootiin miidhamti jechuudha shamarran keenya. Karaalee hedduun kun hojii haasa'ee viidiyoo isii qullaa gadi baasa isii miidhuudhaaf maallaqa isii karaa irraa nyaatuun mala itti baafata jechuudha. Kuuwwanis biiroodha biiroo qabna jettee tiktookii kanarratti waa hedduu haasayaa ijoollee dalagaa sin galchina kan sileeshinii fudhaa bayaa jedha waa hedduu godha. Ergasii bakki sun isaanii ta'e isaaniin taane bakkuma arganitti eega galchanii birrii ofii arabarraa eegata rakkabatanii booda bilbila hin kaasan. Duutee jirtii isii hin hubatan. Itti bilbilattu bilbila irraa hin kaasan. Kun mana xalabaatii bayii hojiin akkana jira. Akka gaariitti jiraattaa jedhanii mana xalabaatii baasaayyuu mana ijaazaa keessatti dararan jechuudha. Achitti birrii irratti qoxxuratan jedhan kan nyaattu kan dhuydu. Gaafa kaan ulee warree bicha. Sila uummanni keenya kun biyya namaa kana keessatti alaamummaan biyyaaf bayaniif maalidha? Wal nyaachuudha, wal saamuudha. Maali wal saamuun kun? Yaa uummata rabbii isinaa qajeelchuun isiniin jenna. Yeroo baay'ee jechuudha keessattuu ijoollee haaraatti taphataa jiru wanti kunneen hundi isaa dallaalutas ta'ee warra qullaa viidiyoo ijoollee irraa waraabu kanneenis ta'ee warra mana xalabaatii ba'aa jedha ijoollee mana xalabaatii baasan kanneen ta'ee warruma haaraa kanarratti taphataa jiranii jechuudha. Maaliif walirratti taphattan dhiiga keessanii obboleetti keessanii bara intalli shamaraa hanga yoomii akkanatti dubartii shamaraa miitan. Rabbiin isinaa qajeelchu isiniin jenna dhiirri Oromoo.